Akka booltane kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya kan ijaa fi jatti jedhu chaanaala YouTube waan ofii walii gallee waan ijaan argeen waan gurraan dhageenya walitti cuunfine kan isinii dhiyeessinudha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Dhukkubni koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti baay'inaan dabalaa dhufuun isaa biyyattii keessatti yaaddoo guddaa akka uumaa jiru himamaa jira. Erga dhimmi koronaa biyyattii keessatti gabaafamuu jalqabee akka ammaa kanatti baay'inaan dabalee hin beekus jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya Itoophiyaa keessatti koronaan baay'isee dabalaa dhufee jira. Namoota 365tu dhukkuba kanaan qabamee jira. Guyyoota lamaan dabran kana keessatti namoota 616 irratti qorannaa laaboraatoorii taasifamee namoonni 49 dhukkuba kanaan akka qabaman gabaafameera. Torban darban keessa namoonni 4,500 qoratamanii namoonni 11 qabamuun isaanii gabaafamuyyuu qorannaan amma taasifamaa jiru garuu amma akka dabalaa jiru tilmaamuun nama rakkisu. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman namni 38 Finfinnee, 7 Jijjigaa, 1 Kaaba Shawaa Axaayee, 2 naannoo Oromiyaa, tokko naannoo Tigraay akka ta'an himameera. Oduu wal qabataan Ministeerri Fayyaa guyyaa har'aa akka gabaasetti qorannoo sa'aatii 24 gidduu taasifameen namoonni 14 dabalataan qabamuu ibsee qorannaa laaboraatoorii 3241 taasiseen namoonni 14 dhukkuba kanaan qabamanii jira. Walumaa gala namoonni dhukkuba kanaan hubaman 365 kan gahan yeroo ta'u dhukkubni kun akka malee faca'ee daddarbuun isaa sodaa guddaa akka uume beekameera. Torban darbe keessa paartiin Madirak bakka lamatti baqaqe jedhamee oduun afarfamaa turuun beekamaadha. Haa ta'u malee Profeesar Mararaan rakkoon paartii kana keessatti uumame rakkoo dhuunfaati jedhanii himaniiru. Guyyoota dura maqaa Madirakiin barraa'ee barruun waajjira ministeeratti ergame beekamtii esodeeppaan ala waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhan durataan paartii kanaa Profeesar Bayyana Phexros. Gaara fuulduraattis kaafaa waliin hojjechuun rakkoo ta'uu danda'a kan jedhan Profeesar Bayyanan koree gidduun dhaabichaa walgahii hatattamaa waamee waliin mari'achuu qabaa jedhaniiru. Amma ani beekutti murtee Madirak Profeesar Bayyanan dhuunfaa isaatiin fudhachuu dide malee miseensota paartii isaa kan morman ani argine kan jedhan Profeesar Mararaan yaada mootummaan dhiyeesse akka fudhannus dhiibbaan duratti gochaa ture jedhaniiru. Walitti gaarreeffannaan hidha laga Abbayyaa ammas itti fufee biyyoonni sadan Itoophiyaa, Gibxii fi Sudaan akka wal sodaachisaa jiran himamaa jira. The National kan jedhamu gaazexaan United Arab Emirates keessatti maxxanu akka gabaasetti Itoophiyaa fi Gibxi hidha guddicha laga Abbayyaa kana irratti atakaroo yeroo dheeraaf qabachaa turan murtee dhumaa irra gahaniiru jedhee gabaaseera. Yeroo addunyaan dhukkuba koronaa vaayirasiin dhunkuramaa yaaddaa jirtu kana keessatti zamana dheeraadhaaf Afrikaa keessatti atakaroo guddaa qabaachaa kan turan rakkoon biyya lamaanii kun dhoowuuf akka deemu gabaasee jira. Ji'a tokko booda Itiyoophiyaan bishaan hidhaa kana nan guuta erga jettee gabaastee Gibxi wanti bishaan keenyaa nu jalaa hir'achuu danda'a jettee yaaddofteetti. Kana wajjin wal qabatee Gibxis taate Itiyoophiyaan tokko xalayyaa xalayaa mootummaa gamtoomanitti akka galfachaa turan beekamaadha. Amma dhiyootti garee Itoophiyaa kan turte Sudaan torban darbe guutiinsa bishaanii mormuudhaan garee Gibxitti akka makamte beekamaadha. Hidha lagaa kanarrattis Sudaan yaada ajaa'iba tokko akka kaaftes himameera. Hidhaan kun daangaa irratti waan ijaarameef yoo diigame galaana bishaaniin akka liqimsamtu gabaastee jirti.